Egaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkanatti kunoo gartee dhaadannoo isaatis akkaawuntii irratti barreessee jira jechuudha. Pirezidaantiin keenya akka jechaa jirutti nuti waa hundaanuu tokkoffaadha. Akkasumatti gartee anis niin jira. Waraanni keenya gartee humniti qilleensaatis humniti baharaatis ni jirti. Humniti qilleensaas ni jirti. Akkasuma san opereeshinni keenya kan lafaatis kan misaayilaatis nagahee qabaa ilaamaan tanaa hin tuqamne. Garuu gara Iraanirraa dura deemaa isaaniitis kuchiifnee jirra. Humna baharaa isaaniitis kuchiifnee jirra. Humna qilleensa isaaniitis kuchiifnee jirra. Akkasuma san ikonomii isaanis gartee waan silaa gartee ittiin ittisa gaggeessatanis barbadeessinee jirra. Jeeti gartee dhaadannoo isaa tana akkan agarsiisaa jira jechuudha. Ifaami wanni isin himaa jiru kun gara hundaanuu mooyaa jirraa jechuu jira pirezidaantiin. Akkuma kalee gartee kaardii hundaanaa torkaa qaba jee nu garsiisaa ture sanitti ammaas kunoo wanni hundinuu gartee ta Ameerikaadhaa tartiibaan nagee qabdi. Ta Iraan ammoo ayatullarraa eegallee ilaa humna baharaatii fi humna qilleensaatii fi akkasumatti gartee guutumatti air defense illee barbadeessinee jirra. Nuutu injifataa jira jechuusaati. Amma ogguna kanatti isin garsiisa. Amma namni cinaan gartee waan inni jechuu jiru kana akka gartee wantaa fudhatan. Inni bar torbaan guutuu jechuu jira mee isin hime torbaan inumaa baatii guutuu jechuu jira bar humniti Iraan bar mootummaan isaaniitu kuftee jirti jechaa jira beeka. Jijjiirama goonee jirra. Gareen ammaan tana gartee regime change goonee jirra. Gareen amma biyya bulchaa jirtu. Garee hariifaa jeeti gartee faarsu jira beeytanii. Dubaga gama isaatiinis eega gartee inni akkana juu taate eega akkuma gartee na duuba gartan kanatti bikki Gaazaa guddoon tan warra gartee United Arab Emirates fujaariyaadha moo fujaaraa yaaniin isteeta kana. Fujaara oil terminaalii bikka gartee gaazetti xalilchanii gaazerraa bahara irratti gartee fiyan jechuudha. Haleelaniiti jiran. Eenyutu haleele? Mootummaa warra Iraaniitu haleele. Garuu mootummaan United Arab Emirates wanni gartee haleelamu takkallee hin jiru jaanii ibsa garagaraa baasaati jiran. Ammoo haleellaan tuni viidiyoodhaan hunda gabbaatee jirti. Namni kun beeka cinaan isaanii gartee lubbuu amma biyya United Arab Emirates keessatti waa waraabuu fi waan lolaa kana gartee karaa social media irratti dhiheessuun inumaatu gartee amata shanfaadhaani mana hidhaa nama galchiti. Tana if dura dubbatanii jiran. So amma kana media Bloombergiinis ibsee jira isin jechuuf nuti akka gartee odoo Bloombergiin ibsin dura akka gartee bikkituun haleelamtee jirtu viidiyoodhaas footoodhaas agarree jirra. Isaan ammoo reefuun tana gartee haleelamuu siidhaa tana ragaa as baasaa jiran takkaa'u gartee isaanuma ragaa san fidan jiran isaan maappii bikka sanii gartee saatalaayitiidhaan takaate san garsiisaatuma jiran malee haleellaa siidhaa garsiisaa hin jiran. Dubaga gareeleen warra United Arab Emirates social media gubbaarratti Iraan tuni gartee haleellaa amma nurra bantee kanaaf
jaanin moo dahabaanii isaan dha'uu deemtaniihi jaaniiti jala barreessan gartee hogguu isaan nuti inumaatu gatii hamtu kafaluu teessanii waan gartee nu dura deemtanii nu dura odoo nuti isin hin dhawin nu dhooytaniif jecha rakkoo hamtuuti isinirra dhufaa jaanii gaa hogguu isaan barreessan. Okay? Gaafiin yaanni gartee isaan jala deemanii itti babarreessaa jiran dhugatti gartee nama ajaa'ibsiisa. Ammaasis kana keessatti irra hedduun namaa hammam takka gartee gara Iraan akka jiru. Okay? Warrummaa gama Iraan dhaabbatanii gartee keessaafuu United Arab Emirates fi Israel dura nama hedduutu dhaabbachaa jira. Dubaga eegaan gartee kana isin garsiise booda ibsa kana isin gartee warri United Arab Emirates keessa jirtan miidiyaalee keessan irratti illee arguun dhabdanii takka ammoo karaa teekstiitii fi karaa daddatiin isinii dhufuun dhabu kana gartee warra United Arab Emirates keessa jirutu na erge akkuma gartee asirra gartan kanatti ammaan tana nuti misaayilota gartee garagaraa kan karaa biyya teenya airspace keessa as galaa jiru kana to'achaati jirra jala deemneeti gartee dhorkaa jirra ammaasis isinilleen ganda hunda keessan deddeeminaadha if eeggannaa godhaadha. Okay? Yoo dandeessan bikka gartee bikka akka gartee infrastructure kanarraa if eegaadha jaaniti ibsa gartee gadhiisanii jiran warri gaa United Arab Emirates keessa jirtan karaa teekstiitiin isinii dhufuun dhabu yoogaa karaa yeroo takka takka gaa isiniif dhufa ani yoo akka isinii dhufen beeku ammoo warra gartee dhufee fiitutu na erge boodorra maas gartee social media gubbaarallee olii gad ergaati jiran jechuudha. Okay? Maaliifi irra deddeebianii ibsa godhaati jiranii if eeggannaa cimaa godhaadhaa lolarra jirraa kana gartee jechaa jiranii ammaasis beeka akka gartee yeroo dabarte lola keessatti misaayiloonni cinaan misaayilootuma gartee isaan sila misaayilota warra Iraan kana itti dhoorkuudhaaf ol erganiitu gaddeebi'ee naannoo adda addaatti illee haleelaa ture. Okay? Wanni akkasii sanis ni jirti. Jabdurra jirra. Dubagaa itti aansuudhaan waraanni Ameerikaadhaa dooniilee waraanaa xixiqqoo akkasumasan doonii gurguddoodhaas lolarratti gartee bobbaasuu keenya diinninis quba qabaachuu qabaa jaanii warri neeviidhaa ibsa godhaniiti jiran akka gartee ammaan tane isaan jechaa jiranitti dooniileen gartee maqaan isaanii gaa amphibious combat vehicle tan jaaniin dooniilee xixiqqoo tana. Okay? Dooniileen tuni amma hujii irratti gartee gadhiifamtee doonii warra Iraan habbaaja rukkunnee jirraa jaaniiti gartee ibsanii jiran. Kuni breaking newsidha. Okay? Akka gartee oduun tuni jechaa jirtutti dooniileen isaan haleelle jechaa jiran doonii warra Iraan xixiqqoo sani taniin gartee reefu isin garsiisaa jiru sani jechuu tan Persian Golfii warri Iraan ittiin to'achaa jiru. Okay? Ameerikaan amma akka jechaa jirti nuti doonii warra Iraan habbaa 6 haleellee jirraa jechaa jiran. Bikka takka takkatti habba 8 jechaa jiranii garuu immoo gara Iraanirraa deebiin godhame hin jiru kanarratti. Dooniin tuni haleelamuu fi haleelamuu dhabuurra wanni dubbatan takkalee nu hin jiru. Naangalle maali OBN maal ta'e OBN Ameerika galee goetu kam jechu OBN ni soba jechu xeeti moo miidiyaa Ameerikaatu sobu jira jechu jirta. Laki kuni waraana Ameerikaatu jechaa jira neeviidhaatu jechaa jira ibsa neeviidhaati kaniin asirratti garsiisu jiru kun.
Okay, okay. Nu sobu jiran jechuudhaati. Se soba isaaniiti. Okay. Ani ture egaan OBN ilaalin OBN egaan ilaalin amata torbaffaa uniga. Dhuguma amma namni ilaalu wayii jira. View isaaniitu nama lama nama sadii faadha. Yoga sportii faa taatee namni 100 faa ilaala. So dubaga ammaan tana gartee Ameerikaan akka jechaa jirtutti dooniilee warra Iraan tana haleellee jirraa yaaniiti dubbachaa jiranii. Odoo gartee bikka sanitti gaarra gaadhaa wajjin karaa sana achiin dabarree nuti ammaan tana waanuma gartee oduu deemaa jirturraa isinii hima. Xiqqoo booda gartee booda live yogguun dhufu ragaadhaanii gartee as baanaa jechuu. Yoo gartee wanni Ameerikaan jettu san dhugaa taate. Maaliif ta warri Iraan jiru kana ragaa qabna. Viidiyoolee jira. Akkasuma san footoolee jira. Akkumaan gartee isiniin jechaa jiru. Tuni kun olan na dubatee gulaaltan kuni United Arab Emirates keessa bika Gaazaa san haleelame jechuudha. Okay? Kuni bika United Arab Emirates magaalaa naannoo ammaan tana reefun tana maqaa barreessaa jirtan san Fujaariyaa dhagartee kan haleelame jechuudha. Sharjaa keessa. Galgala kana kun ammaan tana bar galgala hin agartu. Haleellaan kun saa takka kana dura ni ta'a. Saa takka cinaa dura. Anu amma egaa live jiru saa takka hin gahamiti. Saa takka dura jechuu haleellaan kun. Fujaariyaa. Warri ichi jirtan dhageessanii jirtan misaayiloota gartee samii keessa dhaguun dhabdanii sagaleellee dhaguun dhabdanii amma no saa 12 cinaan gooha amma galgalarraa saa 9 saa 10 faadha malee saa 12 cinaan gooha. Okay? Tana gartee egaan isin garsiise booda akkuma gartee na duuba gartan kanatti mootummaan Ameerikaadha dooniilee warra Iraan taakkanaa tani jechuudha gaa doonii tan gartee doonii waraanaati doonii gartee attack bootiidha tana gartee habbaa jaa haleellee jirraa jaanitii dubbachaa jiran. Okay? Amaasis waraanni Iraan akka jechaa jiranitti waraanni Iraan mootummaan Ameerikaadhaa nu sossobdeeti takka gartee nagayaan dooniilee Hormuz keessaa baatu gaggeessuu irratti hojjannaa takka ammoo projektii gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa halee ibsisan project freedomii san. Okay? Project freedomii san irratti hirmaanna jaaniiti. Nu sossobanii silaa isaan Hormuz seenuudhaaf tattaafatanii. Tanaafuu ammallee irra deebi'anii jechaa jiran. Ammallee nuti odoo Iraaniif odoo warra Ameerikaatiif gartee isin haleellan jenneen yoo ka isaan tattaafatanii karaa Hormuz as dhiyaatan taate ni haleellaa jechaa jiran. Okay?